as keessa wanta jiru walumaan laallaa jechuudha. Kinoo akka kana. Abbaatu jedhanii kuni moodasiidha. Har'a waan addaa waan moodasiin oole mana kana keessatti isinitti argisiisu reefanii maaliif wanta itti fayyadamnee walitti agarsiisuun bareeduma namni kalaas namni itti fayyadamtan illee jiraachuutii dandeessu. Abbaatu jedhan ganama ka'eeti ilma isaa eebbiseedhaan ilma isaatti immoo eebbi abbaasaa ganamaan ka'ee isa eebbise suni abaarsa itti fakkaate jedha. Innis immoo abbaasaa akkas jedheeti isa eebbise jedhan. Humna galaanaa siifaa kennu mala immoo mala dubartii siifaa kennu jedhee ilma isaa kana eebbise. Gaafa ilma isaa kana eebbisu ilmi isaa kuni abaarsa itti fakkaate jechuudha. Jechi abbaasaa jedhe abbaan koo maaf akkas naan jedhe abbaan koo nan jaallatu jedhe sana booddee hiriyaa qaba jechuudha. Hiriyaa qaba. Hiriyaa isaa sanaan abbaan koo ganamaan ka'ee akka sana naan jedhe abbaan koo nan jaallatu wedaayi maaliif akkas naan jedhaa jedheen. Sana booddee hiriyaa isaa kunis homaa ittiin dubbanne mucaan inni abbaasaa ganamaan ka'ee eebba akkasiisa eebbise suni haadha manaa qaba. Sana booddee har'aa mana keetitti nyaata na affeerii jedheen. Tole jedheeni haadha manaasaa kanaani wanta hundumayyuu wanta barbaachisu hojjedhu keessummaa fudhadhee dhufaa jedheeni. Keessummaan kunis immoo hiriyaasaa ture fudhatee galee haadha manaasaa kunis immoo wanta mana keessatti barbaachisu hunduma isaa guuttee eegdee sana booddee maal godhee dhaggeeffadha jechuudha viidiyoo kana. Leemmatii jalaan harka isaa looseet mucaan hiriyaasaa kuni haadha mana mucaa isa ganama abbaasaa eebbise kana inqimmiide yookaas immoo inqunxuuxe jechuudha. Gaafa kana ishiin oo jettee achumaan maal taate jennaani baraddistiitu na gubee jette jechuudha. Maaliifi otoo ishiin mucaa kanatu na qimmiidee jettee hiriyaasaa kana himatte isaanillee achitti wal loluutii danda'u. Garuu ishiin sababa isaan akka wal lolan hin barbaanne mala malattee wanta ishirratti ta'e dhiistee waan biraa himatte jechuudha. Ammas immoo maal jechuudhaaf kaatee kennaanii jechuutti dandeessu. Namni baay'een moodasii kanaa hin beektu wanti itti fayyadaman waan biraati isinitti hin himu. Warri dhiirallee beekuutii dandeessu beekus dhiisuutii dandeessu. Ashama harka fuunee hordoftoota koo nagaa ishaniif haa ta'u lafa jirtanitti akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha rabbiin galannaa ta'u jechaati. Hara kan dhuftan immoo nooraa baga nagaan dhuftanii hanaa dhufuu isiniin jedheera hordoftoota kooyi. Harrammoo kennaa maaluf qabattee dhufte kennaa safuun beektu na jechuutti dhuftu jechuu dandeessu. Garuu anaani wanta na gargaaree fi wanta na fayyade isiniif qabadhee dhufeetu jira jechuudha. Kanaaf iyyuu hara kan dhuftanii yoo isinitti tolee subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalama. Akkasuma immoo viidiyoo kana like gochuu hin dagatina. Akkuma jaallattan godhaa yaada qabdanillee koomentii jala naaf kaa'aa wanta na fayyaden isiniif dabarsuuti dhufe jechuudha. Guyyaa har'aa kana egaa yeroo baay'ee akkuma beekamu wanta isin gargaara jedhee yaadu waan ofii kiyyaallee itti fayyadame yookiis immoo mudannoo ofii kootiif keessa darbee isiniif qoodaa turuun koo yaadatama jechuudha. Guyyaa har'aa immoo kennaa maal nutti agarsiisuutii dhuftee jechuutti dandeessu. Hundumti keessaniyyuu kana kan hin qabne hin jirtu jedhee yaadu madaamin isiniif bittii jechuudha. Yeroo darbe keessatti maallaqa keessanillee gara biyyaa hin ergina isiniif danda'ama taanaan of biratti qabadhaa mana gaarii yoo jiraattanii isiniin jedheetin ture. Namoonni mana gaarii hin jirre garuu maallaqa keessan ergadhaa yookiis immoo waan isiniin jedhe suni dabarseetin ture. Har'a immoo ofii kiyyaaf wanta hin godhu isinitti himuu dhufee waan kuni waan tokkicha qofaaf isin gargaara. Isiniin garuu kiroo akkanumatti fillafiitii dhuma kana iddoon kanaa kan inni ta'aa jiru jechuudha. Iddoo fagooyyuu miti mana keenyatti xiqqoo amantaa wal amanuun kun hin ulfaata jechuudha. Maaliif madaamin kiyyallee jechuudha wanta tokko maallaqa isaa ta'u yookiin fuutee natti galtee oli kaayinaan jettu jechuudha. Yeroo namni tokko dhufee fudhachuudha ka'e malee callistee lafa hin keessu jechuudha. Maaliif sababatu jira jechuudha. Sababa akkas gootuu fi sababicha immoo jechuudha maatiin keessa jiraadhu waan ta'eef illee
dabarseetu asitti dhufee miidiyaa irratti dubbachuuti fedhu jechuudha. Sababa sanaanii ani yeroo baay'ee maallaqa biratti qabachuu baay'eedhuma tokko jechuudha. Kana sodaadhu booddee garuu maladhe jechuudha. Malli ani maladhes akkamidha yoo jettanii akkuma argaa jirtanii moodasii kinoo akka kanatti jechuudha. Kanas keessa jiru jechuudha. Isinillee namoonni jechuudha mana jira mitiiree warra harkaan deddeemu gidduu jirtan mana ijoollee fa'aa kan jirtani as keessa wanti tokko hin jira jedhee namni isin shakku hin jiru waan ta'eef akka koo kanatti fayyadamuutii dandeessu jechuudha. Maallaqa keessa walirra buustanii gara biyyaatti ergachuu akkaawuntii irrattis immoo daftanii yoo ergattanii bakka wanti sun barbaadan ol ka'ee gatiisaa maallaqni keessan immoo akka garaa keessanitti akkaawuntii irratti isiniif dabaluutii dhiisuu danda'a. As keessa maaltu jira maaltu muufii jechuutii dandeessu. Akkuma argaa jirtan kana waanumti namni shakkee as keessa wanti tokko hin jira jedhee namni yaadu hin jiru jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Ani garuu as keessa jechuudha wantan kaawwadhee warqiitu jira jechuudha as keessa. Kanaaf maallaqa koo kuni amma akkuma argaa jirtan kana keessatti kan ashagamanii jiru qaba jechuudha. Moodasiin samee addaanii keessatti isinitti agarsiisa viidiyoo kiyya harka tokko na waraabaa jira waan ta'eef akkuma argaa jirtan kinoo akka kanatti as keessa jechuudha kan inni kaawwamee jiru jechuudha. Moodasiin anillee akka kanatti kan akkanatti keessaa baasetan jechuudha. Kinoo kana qaba mitiire as keessa jechuudha. As keessatti addaan saaqetanii kinoo kanaasaa otoo addaan hin tarsaasinii as gidduu harka koommoo ilaalinaadha hojiidha waan ta'eef hojii akkasuma godhe as gidduu galcheetanii asii amma hin laaltu jechuudha. Kuni akka kanatti jechuudha kan as keessa jiru kuni akka kanatti kan inni ol kaawwamee jiru jechuudha. Amma kana keessa wanti ta'e hin jira jettanii shakkii qabdu isin as keessa garuu wanta jiru walumaan agarra jechuudha. Mee inni godhachaa jifamu as keessa wanta jiru walumaan laallaa jechuudha. Kinoo akka kanatti jechuudha maallaqa koo as keessa kaawwadhee kinoo laala argitan miti kanallee irraa hin tarsaasu jechuudha. Mee diigeetan isin agarsiisa jechuudha. Kinoo akka kanatti jechuudha maallaqa koo ani as keessa kaawwadhaa gara biyyaatti birrii yeroo na barbaachisetti malee in ergu jechuudha. Kanaaf maallaqni koo kinoo as keessa kan inni ta'aa jiru isiniin jechuuti barbaada obboloota koo. Kinoo akka kanatti maallaqa koo biratti qabadha malee maallaqa baay'ima tokko sodaadha isiniin jedha. Kanaaf isinillee namoonni mana hin taane keessatti galtanii kan shakkitan yoo jiraattanii maallaqa keessanii akka kanatti jechuudha ol kaawwadhaadha qabadhaadha. Wanti abbaa bira jiru kan abbaati anaan immoo wayirra siif haa hoolu akkuma ati irratti duute kanaa jedhanii. Kanaaf moodasiin waan tokkicha qofaafillee miti baankiillee ta'eera mana kanatti namni maallaqni as keessa jira jedhee as kinoo laalfillee miti yaadata jechuudha. Bakka kana as keessatti jechuudha namni as keessatti isa yaadatee to'ii baasu hin jiru isiniin jedha obboloota koo. Isinillee maallaqa keessan akka kanatti godhadhaadha isiniin jechuuti barbaada. Yaani dogoggoraa yoo jiraate immoo na of galcha jecha viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naa tura. Amma immoo itti dachaasee oli kaawwadhee isin argisiisa jechuudha. Narraa liqeeffachuun dhufina garuu ishiin asaaba qaba. Asaaba qaba waan ta'eef liqaan aniyyuu laalii biraa beela'ee dhugaa waaqayyootu biraa dhudhuu waan baay'ee kajeelu akka kanatti ol kaawwadha. Argitan miti amma fakkaata kun. Akkas keessa mukaa yaadheera jechuudha. Garuu dhuftanii gisee yeroo rafus immoo na jalaanatina ishee ani laal biraa beela'ee biraa dheebodhee akka sanatti kan argame okkee. Mala dubartii jechuun akkasidha jechuudha. Amma namni as keessatti kennaan maallaqa as keessa godhatti jedhee namni yaadatu hin jiru jechuudha. Dubartii jechuun kinoo akka kanadha jechuudha. Waaqayyoo obboloota koo biyya namaa jirru dhugaa namni nuuf beeku hin jiru. Asitti lapheen nu dhukkubee madaamin sammuu nu keessaa fuutee as kennaa malee namni bakka kana jenneet kan nuyi shintibeetii namaa dhiignu kana inni hirriba dhabnee biyya isaanii dandeenye kanaan maallaqa keessan qabadhaa. Kuni akkanatti bakka moodasiidha umtu hin jiru as keessa ishee rakkinne hin jiru malli dubartii siif haa kennu jechuun isuma kanadha.
isiniin jedha. Egaa obboloota koo jaallattanii yaada qabdannaa barreessa ishii. Korsas iraha hafut hanu